qulqullummaa Waaqayyoo ta'uudhaan ijaarama Gooftaaf abboomamaa ijaarama Gooftaaf abboomamaa Jaarameeru kubbeen cimaan nufuuse wanti jigsuun jiru jaalalaan ijaara hundee gad fageessa mana Waaqaa diiga hojii foonii dhiisa mana Waaqaa diiga hojii foonii dhiisa ijaarama Gooftaaf abboomamaa ijaarama fakkaatu maal keessaa si dhabanii hundumaa keessa buutu suphee duuba saamit keessa qulqulleessaa jaalalli yoo hin jirreefi kun maal waa'ee baasa nam tokko waa lamaan himuun kun maal waalsa ijaarama Gooftaaf abboomamaa ijaarama Gaara buuse akkattiin ijaaranii toloota mul'ise mallattoon barduma waan ga'eeruun fakkaata maallaqaaf garboome namnolii gad kaata isin warri Waaqaa akkami jirtan laata ijaarama Gooftaaf abboomamaa ijaarama Gooftaaf abboomamaa waaqeffannaan dhugaaf hafuuraani seeraan gowwoomanii ta'uuf sobuuni sokkee gaaddiduudha qubeen nama jeesu yeroon gennaan nufee kajaarsa haaromsu jaalalaan nu seeni kan lubbuu hambisu ijaarama Gooftaaf abboomamaa ijaarama